fakkaata kaabaa kibbaa bahaadhiyaa fi gidduutti wanti amma deemaa jiru yoo silaa araara ta'ee araara dhugaa biyya kana keessatti nagaa buusuuti taate akka amma deemamu kanatti harka nama haqaatu yookaan humnaan harka nama micciiruu kafakkaattu kanaan ta'uu hin malle ture jaarrolee kanaa kabajaa guddaa isaaniif qabna yoo dhugumaan nagaa buusu ta'e jennee nuti dhaggeeffanne irraa yoo nutti buusu ta'e dubbisuuf qophii turre kallattii adda addaan dhaamsa karaa nama namaan ergamaa ture hayyee jennee obsaan akka isaan dubbisuu dandeenyu eegnee turre maali jennaan aduureen keenya akka dubbisni dhaamsanni jahanii turan waan ta'eef garuu dubbiin turte akkaataan itti gara kana dubbisuu danda'amatu argamuu hin dandeenye isaanis achitti dubbisuu barbaadaniif karaa baay'ee dalgaa jaarsa araaraa hin fakkaannee fi abbootii gadaa dhugumaanii nama wallolee gidduutti nagaa buusan hin fakkaanne waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti qaama adda addaatiin itti socho'amee cicciruuni akka waraana booji'ame tokkotti akka waraana saba kanaaf umurii isaa waggaa meeqaa gabbaree daa'imni kichuun meeqaa itti cabbee seheen nama meeqaa itti buqqa'ee itti deebi akka hin taane tokkotti akka bobbaa hoolaan illee tikseen ganama baaste yeroo itti dachaasu qabdi. Guyyaa waaree hoolota diida keessaallee sassaabanii galchani. Bobbaan hoolaallee yeroo qabdi hanga bobbaa hoolaallee akka hin geenyetti jaarsa araaraa nama gidduutti rakkoo furu osoo hin taane ati yoo kuffiftee akka mootummaan yeroo muddamu hafuura baafachiisuuf fakkaatti jechuudha. Rakkoon xiqqoon tokko badiin xiqqoon tokko karaa waraana bilisummaa Oromoo dhalatte maal yoo jedhani qubanutti qabuufi woboon akkas jedhe akkas balleesse jedhanii dafanii ibsa baasu. Rakkoon ulfaataa dararamni suukkanneessaa hiriyyaan qabnee uummata Oromoo irratti gama waraana mootummaa yeroo raawwatu immoo callisaniif ilaalanii kuni shakkiin itti uume dhukaasa dhaabuu jedhamnaan dhukaasa dhaabnee lafa jirru hundumaa irratti nagaan haa bu'iisu araaraaf uummanni keenya hunda caalaa immoo uummanni keenya bakka jirtan hundumaatti mee nuti si waliin jiraa mootummaan kun dhugumaan dhukaasa dhaabee araaraaf deema yoo ta'e ajjeeffadhaamee ni dhagahaa jennaan uummata keenya dhageenya. Ni caalaa kan miidhama kanatti seene wareegama guddaa kaffale uummata keenyaati. Dhukaasa dhaabuu kanaan dahatamee lafa takkaa seenamee hin deemnee fi mandaroota nagaa waaraan keessatti bu'ee daa'imni keessatti kolfee kafatee shamarran keenya nagaan laga buusee barnoota dhaqxee qoraan dhaqxee bishaan waraabbattee galtee nagaa sana kaboorachuu humni waraanaa guddaan dahoo dhukaasa dhaabuu sanaanii uummata keenya balaa guddaa keessa buukee kana kanatu adeeme haala akkasii keessatti haala waraanni biyyaa tokkollee addaan hinne keessatti haala waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasa dhaabee bakka jirutti humni raayyaa ittisa biyyaa itti dhufee itti dhukaasee ajjeesaa jiru keessatti haala uummanni mandara keessaa godaanee jiru keessatti jaarroleen kun dhufanii kan immoo waraana mootummaanii fikfamaa akkaataa sanaanii mariin gaggeeffamuu fi araarri yookaan jaarsummaan adeemu tasuma abbiyuma kanarratti illee kan ta'e hin beekne kanarraa kan ka'e ibsi gama zoonii kibbaatiin waraana Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hunda bakka bu'ee ba'ee kan ilaallatu kan nuti fudhannee haaldureema kana keenye akkaataa kanaan jirraa haalli amma deemaa jiru kana fakkaataa guddachuu barbaadu. Amma jaarrolii warra araaraa deemaa jira walii wal argitaniittu? Jaarrolii kana waliin wal arguuf fedhii guddaa qabna turre garuu wal arguu hin danda'amu. Maaliif isaan ofii isaaniiyyuu ka deeman waraanaan marfamaniitu jaarrolee kanatti yoo ol baanu waraanaa itti baana moo walitti dhukaasuu itti baana moo nagaa dubbachuu itti baana. Siin galu bakkoota adda addaatti marfamaniitu adeemu. Uummanni illee yoo ijoollee keenya dubbisuu dandeessan ta'e yaada ijoollee keenyaa fedhii ijoollee keenyaa beekna. Ijoolleen keenya nuuf ergamtoota keenyaa kanaaf fedhii isaanii illee gaafsan illee asosiisa yeroo itti bakkoota adda addaatti jaarroleen yeroo dhokatan mul'ate. Kanaaf achitti isaan haasofsiisuu danda'amu jiru waliin araaran fakkaattu meeshaa
uumamaa Oromoon harkaa qabu meeshaa dhabuutiin cabee sana deeffachuu fi tattaafatu sana harkaa baasuu waan ta'eef malee waan mootummaa isaaniin akka jaarrolee araaraatti ilaaluu bifa hin dandeenye irra deemee jirraa jechuudha. Bahee sunis waan ibsu hedduu sanuma. Araara yoo taate namni sanuu waggoota hedduu wal shakkii walirraa qabuu fi waggoota hedduu wal faallaa dhaabbatee walirratti dalagaa ture. Halkan tokkotti atikootti akkas ta'ii fi raawwattu waan ollaan kunaallee wallolee hanga sanaallee hin geenye tokko fakkeessuun gaaffii uummata Oromoo xiqqeessu kabajaa waraana bilisummaa Oromoo ta'ukkachuu akka booji'amaa tokkotti dhiyeessuun tattaafachuu waan taateef warra kana waliin wal arguun hin danda'amu haalatti wal argamu hin jiru hanga ammaa fi wal arginu hin jirru miidhamaa jirraa dhukaasa dhaabuu sanaan dahatameetiniin wareegama guyyaa kaffalaa jirraa uummanni Oromoo quba qabu maaliif jennaan wareegamni kun kan inni ta'aa jiru hawaasa keessatti iji hawaasaa guyyaa ni argaa ilmaansaa ogumaatti hawwaallaqaa jira waan ta'eef kanaaf haala akkasii keessatti of sallee fixachuu fi of ittisuutti illee beekuun gara dirqamuutti jirraa jiru. Gama kaan immoo silaa innaa kaaftu jaarroliin waa'ee araaraaf deeman kuni sirnaan otoo hin taane akka nama booji'amaatti iddoo adda addaatti kukkutanii dubbisuuf yaalii godhanii waan jedhu tuttee jirta. Kun jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf ajajaa waraanaa Oromoo bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaalmarroo ta'uun hin beekama. Si dhufanii sin dubbifne moo warra iddoo adda addaa jiran dubbisuuf yaalan moo maal jechuudha? Mee kana naa ibsi. Egaa inni kun waraanni bilisummaa Oromoo walumaa galatti ajaja olaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo hundumaa zoonii hundaarra jiran hoogganan sana qaba. Akkasumas immoo zooniilee adda addaa irratti zoonii jijjiiramee fi keessa jiraatu keessatti ajajoonni ni jiru. Murtii waraana bilisummaa Oromootti darbu hayyuu dureerraa kaasee akkasumas ajajaa waraana bilisummaa Oromoo walii galaarraa kaasee kallattii hundaatti zoonii ajajoota zooniitti bakka adda addaatti kan qabarraa kaa'ame murtiin tokkitti murtii zooniilee adda addaatti ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zooniirra jiranitti darbu immoo namni naannoo jiru irratti akkaataa haala qabsoo keessa jiru lafarra jiru hawaasa keessa jirutti hojii hiikkatarraa kaa'ame murtiin tokkuma. Kanaaf murtiin waraana bilisummaa Oromoo araaraan galchuu mootummaa waliin walii galchuu hawaasa keessatti nagaa buusuu murtii tokkitti jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo fudhatuuti inni kaan bakka jirurraa kanuma hojiitti hiika. Hankanaatti amma wanni adeemaa jiru kana bira dardameetu miseensa waraanaa abbootii jaarmiyaa bakka adda addaa jiranii hoogganoota ajajoota zoonii qofayyuu osoo hin taane gadi bu'amee sadarkaa miseensa nam tokko tokkeetii gamsiisu araarame dubbii kanaa haqasaa baasee dubbachuu qabna waan ta'eef waraana gamsiisuu irratti kan xiyyeeffatu jaarsa araaraa jedhanii abbaa gadaa jedhanii abbootii amantaa Oromoo jedhanii namni deemu kuni olaantummaa mootummaa qofaa qabatanii waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma jirutti qawwee ofii ofirraa hiikkate murtii miseensa murtii nam tokkee akkaataa kanaanii akka inni harka kennatu taasisuu qabeemaa jiru malee ajajoota yookaan murtii jaarmiyaa dhaabaa tokko murtii kennate sanaa fudhatamee kan hojiitti hiikamaa jiru miti kanas ibsuu barbaadeen adeemaa jirus kanuma bilbiloota waraanni qabatanii jiran dhuunfaa irratti bilbilanii galaa jechuudha jiran manama ganama manaa ba'ee biyyaa mana silaa kanaaf beeksisa fakkeessuu fi gaaffii uummata Oromoo hanga kanaaf keessatti deemuu jiran. Otoo dubbiin kun deemaa jiru muummichi ministeeraa biyyattii Abiy Ahimad fi obbo Lammaan guyyaa lama dura beegii deemanii uummata dubbisaniiru. Kana quba qabdu? Quba qabaa naannoo masanan turenne baay'ee irraa fagoo miti waan achitti egaa namnillee quba qabu tokko iyyuu hin jiru. Meeshaa waraanaa gurguddaa humna waraanaa guddaatu ganama tokko naannoo masanatti mul'achuu fi helikopteroonni hedduun naannoo tokko argine achi booddee immoo namoota kanatti dhufee kan inni dhaga'ee quba qabamsee yaada maaliif akkas godhame sitti fakkaata yeroo dubbiin araaraa deemaa jiru kanatti? Inni kun akkaataa hedduutti ijaa siyaasaanis ija waraanaanis kan ilaaluu dandeessu hedduu jira. Ammoo gabaabaa uumatti
ilaaltee hojjechuu baate ummati kun yeroo hedduu waan bare tokko aadaa mootummoonni Itoophiyaa bara dhufaa darbaa taasisanii quba qabu tokko jira. Yeroo murteenyi siyaasaa tokko dhalatu waan silaa raawwachuu hin dandeenye tokko waadaa seenuun ummata hafuura baafachiisuu waan barate tokko. Inni kun yeroo hedduu muddama siyaasaa dhalatuuf yeroo kaan immoo yeroo filannoon dhiyaatu qofa waan ta'u. Egaa kunis kanarraa addaniti bifa hedduu kaaniif immoo akka waraanaas akka muddama siyaasaanis achitti ilaalluu fi achitti hiikkachuu dhimma jira. Gama kaani miidiyaa hawaasaa kanarratti darbee odeeffannoon innaa arginu jilli kan jaarroleedhaan durfamu gara Oromiyaa lixaa deeme jaalmarroo dubbisaniiru waan jedhu jira. Amma kallattiin namni si dubbise jira moo hin jiru? Waan kanarratti yeroo hedduu anis ni dhaga'anin argaa ana qofaa dubbisneerra jechuu osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa hanga Burraayyuu Kattaatti zooniin kun zoonii lixaa jedhamee kan jiru hanga sanaattis waraanni socho'uu jiru jira. Isa kana qoqqoodanii kan beekii jiru dubbisne kan gidaamii jiru dubbisne yookaan kaan naannoo Horroo yookaan kaan naannoo Salaalee yookaan Mogor keessa jiru akkasiin dubbisne walii galee waan akkasiitu adeemaa jira. Jaalmarroo waliin wal dubbisne walii galee waraana qabatee socho'uu nutti deemuu jira. Waan akkasiitu adeemuu jira. Kun hundumti isaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo waraana akka mana gogaa harreerraa ijaarame yuusa waraabessaan diigamutti ijaarame miti. Waraana sirna qabu, sirna irratti ijaarame, waraana kaayyoo qabu, cichoomina qabu, waraana waan manaa baheetii beekuu fi waan ala jiru beeku akkamittis akka galu beeku. Waan Oromoof maltu waraana barbaadaa jiru suni argamte jennaan halkan tokko yookaan illee sakandii tokkoof waraana caakkaa taa'u miti. Hanganaachi olola agaluu dubbisne tolee jette, egaluu dubbisne walii galle, egaluu dubbisne akkaataa kanaan waraanni diigamu hin jiru jechuudha. Akkuma sittine waraana mana gogaa harree ijaaramtee yuusa waraabessaan diigamtu akkaataa sanaan ijaarame miti. Waraana dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo waggoota hedduu itti kitimamaniitiin ijaarame jechuudha. Seera qaba, heera qaba, sagantaa qaba, kaayyoo qaba, cichoomina qaba. Kanaaf wanni akkasii adeemaa jira. Ololli akkasii kuni garuu tasuma waan diiguus hin qabu, waan jijjiiruus hin qabu, waan godhes hin qabu. Mul'ataan jirtu, dhugaan jirtu, kan namni arguu jiru waraanni kun naamusaan bakkuma hundumaatti ajaja tokkitti jaarmii adda bilisummaa Oromoo irraatti dhuftuu fi murtii waloo waraanni bilisummaa Oromoo fudhatuuti eeggatu jira jechuudha. Gabaabumatti namni qaamaanis ta'e bilbilaan dubbiseeru hin jiru. Gumii abbootii gadaa jedhamanii adeemaa jiran kana keessa. Dubbisuu fedhii hin qabu osoo hin taane yaada keenya ibsachuu fi hin barbaanne osoo hin taane akkitti isaan dubbisantu hin jiru. Lolli adeemaa jira, adamoon itti fufee jira, uummanni keenyi guyyaadhaa guyyaatti galaafatamuutti jira, mi'aan gubatuutti jira, safuun Oromoo cabee saani waatiin sangaanii rasaasaan diida keessatti waxalamuutti jira. Haala akkasii keessatti jara kana dubbisuutu hin danda'amu. Kanaaf nam tokko waliin wal arginee hin jirru waraanni bilisummaa Oromoo kana hundumaa quba qaba. Waraqaan tokko kan ministeera ittisaa Itoophiyaarraa mallattoo Biraanuu Juulaatiin ba'ee akka ibsutti yeroo dubbiin kun gaggeeffamaa jirutti waraanni naannoo sana jiru karaa haa saaqu kan jedhu jira. Isa kanaaf waraanni karaa saaqeen jiru akka jarri gar keessan dhufan yookaan singar sana dhattanii dubbattaniif. Karaa saaquu miti lolli dhaabbanne siin jechuutti jira jaalakiyyaa. Bakkoota hedduutti haaluma amma araarri kun deemaa jira jedhamu keessatti bakka qubannaa waraana bilisummaa Oromootti waraanni mootummaa kun soso'ee dhukaasa banaa jira. Naannoo Beekii, naannoo Gullisoo, naannoo Biilaa, Horroo, naannoo Jaardagaa bakkoota hedduutti dhukaasatu turee ofitti suurratti qofa hanga ammaa obsinee jirra wareegamas kaffalaa jirra. Karaa saaquu miti mootummaan kuni labsii waraana dhaabuu lola dhaabuu jedhamuyyuu hojiitti hin hiikne. Kanaaf karaan saaqames hin jiru, duulli dhaabbates hin jiru, muddamsi